Badhaasni Telegiraam waaletiin qopheesse doolaara 400,000 kan ji'a tokkoof hojjechaatiin turre guyyaa har'aa xumurameetiin jira. Kaleessa galgala halkan keessaa sa'aatii 6 irratti jechuun seensa Deseembar 29 irratti xumurameetiin jira. Akkuma iskiriinii irratti argaatiin jirtan the 11 are already summing up to the result dha. Resultii kennuudhaaf yookaan immoo resultiidhaaf qophii irra jirra. Winners will be announced during the live stream jedha. Egaa live stream irratti announcementii qopheessineetiin jirra jechaatiin kan jiran jechuudha. So amma yeroo ammaa kana Telegram walletiin badhaasa inni qopheesse kana irra seenuudhaaf bootii isaanii kan sirriidha. Gift Fest irra yeroo seentan bifa kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan xumuramuu isaa isiniif hima. Almost yeroo video kana waraabutti sa'aatii 5 fi daqiiqaa 56 hafe jechuudha. Egaa live stream irra seenuudhaaf jechuudha. Live stream irra seenanii live stream kan ittiin seenan applicationota lama isaanis YouTube fi akkanumallee application isa lammaffaadha. Application kana biyya keenya keessatti namoonni baay'een hin fayyadaman waan ta'eef baay'ee tokko namni akkaawuntii isaa hin qabu. Biyyoota guddatan keessatti garuu application kana namni hundumtuu akkaawuntii isaa qaba waan ta'eef itti fayyadama. Namni hunduu akkaawuntii isaanii qaba waan ta'eef itti fayyadaman nu almost YouTube irratti live stream isaanii hordofuu dandeenya. Announcement'iiwwan jiran badhaasni kun maaliin akka ba'u seerri isaa maal fakkaata eenyu yoo maal hojjete argachuu danda'a seera isaanii qopheessanii akka jiranidha kan beeksisan jechuudha. Jalatti immoo Telegram channel isaanii follow akka gootan isin affeeru. So kana fakkaata jechuudha gabaabinumatti Telegram walletiin badhaasni inni qopheesse kan doolaara 400,000 guutumaan guutuutti xumurameetiin jira. Isin levelii meeqa irra geessaniitiin jirtan? Levelii 200 namni xumure. Egaa badhaasota yookaan immoo carraawwan badhaasaa 46tu jira. Isaan hunda irratti iyyuu ni hirmaataa jechuudha. So gabaabinumatti viidiyoo tana wanni isiniif waraabeef Telegram walletiin badhaasa kan akkamitti isiniif hiruu danda'a kan jedhu isaantu beeka. Live stream irra seenaatii sa'aatii 5 booda live stream ni qabanii linkii isaanii description jala isiniif ka'a. Viidiyoo kana ammuma gallakkisa waan ta'eef. So erga viidiyoo kana ilaaltanii booda description jala linkiitu jira. Isaan sa'aatii qabsiifatanii sa'aatii ittiin live stream seenan qopheessaniitiin jiranii live stream isaanii seenaatii badhaasni kun akkamitti bahuu danda'a? Karaa kamiin bahuu danda'a kan jedhu ilaalaadha. Egaa kanaan duras wantoota isaan ibsaniitiin turan ani isiniin dhaqqaba har'a jechuudha viidiyoo tana keessatti. Garuu wanti isin guddaan beekuu qabdan badhaasa kana hojjettaniitiin jirtanii badhaasa kana irratti hirmaattaniitiin jirtanii bootii kana irratti hojjettaniitiin jirtanii levelii keessan dhibbaa ol yoo kan ta'u taate hundi keessaniyyuu live stream isaanii irra seenaatii dhageeffadha. Live stream kana irratti akkaataa ittiin doolaara kana akkaataa ittiin irratti hirmaattaniin akkamitti isiniif kennuu danda'an seerri isaanii akkamitti doolaara kana waan isin argattan kana gara akkaawuntii keessanitti galchuu danda'a waan jedhu waan guutuu kan qabate live stream irratti isiniif qopheessaniitiin jiranii live stream isaanii application lamaan irratti iyyuu seenaadha. YouTube fi isa kaan almost biyya keenya keessatti namoonni ittiin fayyadaman waan ta'eef Vkoon kan jedhamu kana ittiin fayyadamu namni kenna. So isin YouTube irratti live stream qabanii achirra seenaatii ilaalaadha kan isiniin jechuu barbaadu. So guutumaan guutuutti Telegram walletiin badhaasni inni qopheesse xumurameetiin jira. Ammaan booda waa'ee Telegram walletii badhaasa inni qopheesse nagaafachuun hin barbaachisu. Garuu live stream isaanii erga ilaalleen booda akkamitti namootaaf hiruu danda'an waan namoonni immoo carraa kana keessatti doolaara argatan akkamitti gara akkaawuntii isaaniitti galfachuu danda'an waan jedhu live stream isaanii irratti wanta isaan ibsan erga ilaallee booda wanti haarofni yoo jiraate isiniin dhaqqaba. Rakkoota kan qabu nutis live stream isaanii irratti kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa badhaasni kun ji'a tokkoof kan hojjetamudha isiniin jedheetiin jira. Bootii isaanii irratti kan Gift Fest jedhamu irratti. So guyyaan isaan ni hirra jedhaniitiin qabatan Deseembar 28 irratti ni xumurama jedhanii akkuma jedhan Deseembar 28 irratti xumurameetiin jira. Akkanumallee Deseembar 29 irratti duroo godhanii live stream akka qaban ibsaniitiin jiranii har'a live stream ni qaban jechuudha. So live stream isaanii irratti hirmaachuu qabdanii. Egaa ergasii immoo Deseembar 31 irraa hanga Janawaarii 19tti badhaasa prize isin argattan kana yookaan immoo badhaasa doolaara isin argattan badhaasota 46tu argama isiniin jedheetiin jira. Levelii 200 kana keessatti badhaasota kana keessa warroonni levelii 200 hin gahin 150 130 dhibba warroonni jirtan badhaasni isin argattan yookaan immoo carraan isin badhaasota 48 kana keessatti hirmaachuu dandeessan 23 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a. So akkuma hojii keessaniitiin jechuudha. So badhaasa kana keessa carraa doolaaraa yoo kan argattan ta'e kan isiniif hirra jedhaniitiin yaadan gara waaletii keessaniitti yookaan gara akkaawuntii keessaniitti badhaasa kana keessa kan isiniif galchine kan isiniif raabsine jedhaniitiin ibsan Deseembar 31 hanga Janawaarii 19tti kan jedhaniitiin ibsan. So Deseembar 31 ni eegna guyyaa itti hiranidha. Hadha announcement live stream isaanii irra seenaatii ilaaladha. Waa'ee Telegram walletii nan gaafatina sababni isaas badhaasa kana kan qopheesse anaa miti. Badhaasa kanas kan qopheesse isaanii. So live stream isaanii irra seenaatii daawwadha.
Ergasii immoo wanti kun hagam dhugaadha hagam soballee kan jedhu achirraa ilaaluu dandeessan. Maaliif liiv istiriimii qabanii liiv istiriimii isaanii sa'aatii 5 booda kan liivii seenan. So isinis sa'aatii san eegaatii seenaa isiniin jechuu barbaada. So kanaaf badhaasa kana kan qopheesse anaa miti isaanii waan ta'eef direct live stream isaanii irra seenaatii badhaasa kana akkamitti isiniif hiruu danda'an yoo maal hojjettan maal argachuu dandeessan carraa kanarratti yookaan immoo carraan kun akkamitti baha kan jedhu live stream irratti ibsina jechaatiin kan jiran. So live stream isaanii irra seenaadha. Linkii description jala isiniif kaaya kan live streamidha. Isaan seenaatii YouTube isaanii irra seenaa daawwadha isiniin jechuu barbaada. Wanti haarofni yoo jiraate isiniin dhaqqaba. Almost badhaasa kana hordofaatiin jira. Sababni isaas doolaara bareeda namni argate yoo kan jiraatu ta'e namni 500 karaa kootiin galmaahee namoonni kunniin badhaasa kana keessa waan tokko yoo argatan na gammachiisa. So saniif badhaasa baay'een keessan ni beektanii hunda keessan badhaasni kun ni dhaqqaba jechuun hin danda'amu. Beeksisa isaanii immoo chaanaal isaanii kan telegiraamaa irratti beeksisanillee isiniin dhaqqaba. Sababni kanneen isiniin dhaqqabuuf maalidha? Akka isin beektaniif isiniin dhaqqaba jechuudha. So kanaaf amma fakkeenyaaf Gift Fest News ka jedhu subscribera 276 ol kan qabu irratti egaa kaleessa kan gallakkisanidha. Akkuma asirratti argatan Gift Festidha. Egaa badhaasa ji'a tokkoof ture kanarratti hirmaachuu keessaniif hedduu tokko galatoomaadha. Kennaa kana isiniif qopheessiniitiin jirra. Guyyaa boruu isin beeksifna. Live stream irratti nu eegaa jedhanii jala irratti immoo maal jedhanii Grand New Year Raffle jedhanii at 12:00 UTC yookaan immoo sa'aatii 6 irratti sa'aatii 6 irratti jechuudha. Live stream ni qabna jedhaniitiin kan beeksisan. So sa'aatii anama irratti argamu kana keessa sa'aatii 5 itti dabaluudhaan live stream seenuu ni dandeessan. Viidiyoo kana yeroo itti waraabudha. So viidiyoo kana yeroo itti galakkisuutu sa'aatii 3 tti deebi'uu danda'a. Sa'aatii kana akkamitti beeknaa jechuu dandeessanii baay'een keessan maal gootanii asirratti garamis seentan. Gara Gift Festitti seentanii sa'aatii hafe asirratti isiniif ibsan jechuudha. Gift Festi irra yeroo seentan isiniif kaaya akka iskiriin irratti argartan. Garuu namoonni baay'een Gift Festi keessa yeroo seennu haala kanaan gurraacha'ee nuuf dhufaatiin jira warroonni jedhan jiranii kana gaafii kee qofaa miti namoonni addunyaa guutuu irratti argaman wanti kun akkanatti itti dhufaatiin jiranii warroonni akka kankoo kana haala kanaan isinii dhufe sa'aatii 5 fi daqiiqaa 56 jedha kankoo kan hafe linkiin appilikeeshinoota lamaaniitiyyuu ni argama kan YouTube fi appilikeeshina isa lammaffaa jechuudha. Linkii san irratti tuquudhaan yookaan profaayilii YouTube san irratti tuquudhaan liivii isaanii irra deemtanii hordofuu dandeessan. Sa'aatii amma seenne isaan yeroo seenan sa'aatii 5 boodadha. So sa'aatii viidiyoo itti waraaburra. Garuu wanti isin asirratti hubachuu qabdan haala kanaan gurraacha'ee yoo kan isiniif dhufu ta'e kun sababa ittiin xumurameetiin jira. Fuula isaan kanaan dura ture kan irratti hojjechaatiin ture kana maal godhan adjesti godhan. Adjesti akkamitti godhanii kan jedhu isiniin haala qabu. Adjesti kan godhan fuula kana irratti duwwaa jedha fakkeenyaaf amma. Rakkoo biraa yoo hin qabaatiin akka kanaan dura airdroppiiwwan adda addaa badhaasota adda addaa irratti beekutti fuulli kun amma maal ta'aatiin jira jijjiiramaatiin jira wanta biraatiin bakka buusuudhaaf deemaa jira waan ta'eef gurraacha'uu danda'a. Yeroodhaan booda badhaasni kun karaa asirratti isin beeksisuu danda'an bootii kanarratti ergasii immoo karaa ittiin waaleetiiwwan ittiin baafachuu dandeessan peementi meetidii ittiin baafachuu dandeessan badhaasni kun yoo isin dhaqqabe asirra maxxansuu danda'a. Wanta kana sirreessuudhaaf yeroo muraasa fuula kana gurraacha'ee haala kanaan hafuu danda'a. Tokkorratti amma haala kanaan gurraacha'ee fi kan korratti tokkorratti garuu noormaaliin ni hojjeta. Akkuma asirratti argaatiin jirtan jechuudha. So wanta kanneen lamaan beekuun dirqama. Linkii YouTube chaanaalii isaanii kan live stream ittiin seenan descriptionii jala isiniif kaaya. Egaa badhaasa kanarraa qarshii kana akkamitti argachuu dandeessan kan jiru akkamitti seerri isaan ittiin hiran yookaan badhaasa kana namootaaf ittiin hiran seera maaliif fakkaata? Leevilii meeqayyoon gaheedha? Leevilii gahu qofa osoo hin taane taaskiiwwan jiran kan akkamii yoo raawwattan badhaasa kanarratti hirmaachuun danda'ama. Badhaasni kun immoo akkamitti hirama kan jedhu egaa isaan live stream isaanii irratti isin beeksisu. Kanaaf hordofuu hin dagatinaadha. Kanarraa asirra xumureettiin jira wanti addaa yoo kan jiraatu ta'e kan isin beeksisudha. Yeroo hundayyuu hojii onlaayinii adda addaa irratti hirmaachuudhaan wanta bareeda yoo argee gara keessanitti qabadhee isiniif dhufa. Badhaasni kun immoo live streamii isaanii hordofne maal fakkaata kan jedhu isiniin dhaqqaba. Hanga ammaatti waan hordoftaniif hedduu tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaa haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Kanarraa asirra xumuree jira. Nagaa hannaa tura.